jireenyan magaalaa jiraatu baadiyyaatti ol buqqa'e obboleessi maal siqiin qaba jireenya magaalaatti nama maaliif wannan kana dubbadhe waan yeroo ammaa kana harkaan dhugaasni dhiphatin an dhugaasnitti Oromoo waan Oromoo taataniif isinitti malee ammaan osoo nama biraa taate zim jedhee akkasumatti ilaalee callisa malee ittuun waa'ee kanaatu ittuun Egaa hordoftoonni gabbee miidiyaa show kan biyya keessa fi biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan nageenyi keenya bakka fi kallattii jirtan hundatti isin akka qabu jechaa amma sirra deebiidhaan walitti deebinee jirra. Amma hoo chaanaalichi maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolamu. Isa inni qabatee dhufe walumaan agarra. Isa inni qabatee dhufe itti seenuudhaan dura warri chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isiniin jenna. Har'a waa'ee tasfaa warra baadiyyaatti godhu waa'ee kanarraa qabxii takka lama keessa baay'een dubbadha. Inna warri channel kana haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Subscribe yeroo maraa ima kadhachuu hin qabnu jedhan. Yeroo baay'ee amraal sa'aatii silaa waan biraa haasofnee waan biraatti hin fidhu nuti immoo subscribe bichaan fixaara dhiiroo. Hin barbaachisu wal kadhataa ooluun hin barbaachisu. Please anis Oromoo ilma keessan qaxalee keessan na jabeessa akka killeetti na qabadha. Yoo isin na jabeessan anis jabaadhe waan silaa isin narraa barbaadanii olitti daran isinii hojjechuu danda'a. Yoo ammoo isin nan jabeessin yoo isin daddarbaa na gootan maal isinii argee hojjedhaa yoo dhiiroo. Please amma waa tokkoon isinitti hima. Warri baadiyyaa jirtan jechuudha. Warri baadiyyaa jirtan abbaa feete ta'e xiqqaa guddaa ta'e dhiira ta'e dhalaa ta'e isinii galee kafuute ta'e kan fuudhin ta'e an dhugaa jirtan hundi keetiyyuu namni Oromoo taate. Please magaalatti akkamitti galuu dhabee jettee takka illee qiriin jedhin. Faranjiin dhiiroo baramoonni isin beeytanii wallaalle faranjiin yeroo ammaa kana magaalarraa baadiyyaatti ol kaarteera. Laala faranjicha kana akkuma agartan kana faranjichi kuni magaalaa keessaa gara baadiyyaatti galee fataa'ee jiraachaa jiru. Tasfaa ifitti godha. Please an dhugaa isinitti hima. Fakkeenyaaf amma barumsa kiyyaa baadiyyaa irra deeffadhe. Baadiyyaa irra deeffadheera. Wanni marti amma baadiyyaatti wal ga'e birreenis chiikonnis jimaanis maaliif wannan kana dubbadhe waan yeroo ammaa kana harkaan dhugaasni isin ka guddifattan taate warri sila hordoftan nama tokko taatanii lama taatanii isinii galee dhugaasnitti mana silkii illee akkanatti hin qabadhee waraaban jira. Maaliif nutti hin tolle waan ta'eef yoo isin akka killeetti na qabattanii na jabeestan ani immoo daran jabaadhee isiniif dalaga viidiyoo waan isin barbaadaniin jechuudha. Akkuma qara dubbadhee ture ani sababni an magaalarraa gara baadiyyaatti barumsa kiyya deeffadheef jireenya baadiyyaatu jireenya bareeda waan ta'eef. Kinoo amma akkuma agartan dhugaa isinitti hima. Lafa kana qofa mixanii ganaa bakka hedduu yoo isin na jabeessitanii akka killeetti na qabattan warri namni jireenyan magaalaa jiraatu baadiyyaatti ol buqqa'e obboleessu maal gootaa magaalaa siqiin qaba jireenya magaalaatti hin namana. Akkamitti konkolaataa akkamitti qabaachuu dhabee minaan min jettee xiqqollee hin cinqin. Yeroo ammaa kana makiinaa motora qabaachuun konkolaataa gosuma ta'e ni yoo ta'u qabaachuun salphaadha. Waan salphaa ta'e tokkotu nutti immoo gaara ta'e yaaddoo nutti ta'e jireenya keenya keessatti dhiibbaa ta'a. Dhugaa isinitti himan. Fakkeenyaaf amma ati makiinaa yookiin immoo motora makiinaa gosuma ta'e ni yoo ta'u motora illee gosa ati barbaadden hojjechuudhaaf waa lama qofa si barbaachisa. Waa lama qalbiitti qabadhu. Dhageeffadhu. Ganaa birrii abbaa miliyooneraa minaan min taatee xiqqollee hin cinqamin hin dhiphatin. An dhugaa isinitti hima. Oromoo waan Oromoo taataniif isinitti hima malee ammaan osoo nama biraa taate zim jedhee akkasumatti ilaalee callisa malee ittuun waa'ee kanaatu ittuun dubbadhu waan biraa haasa'a malee waan fiqirii kiyya. Fiqirii yeroo jedhu kana innaa fiqiriini ka jaalalaa qofan seenaa fiqiriin hedduu jira waan yaadan jechuudha. Please inna ati konkolaataa qabaachuuf yookiin immoo akka naannawa keessatti dirqama dureeyyitti fakkaadha jechuudhaaf birrii qofa qabaachuu miti. Tokkoffaa sammuu qabaadhu. Sammuu awwaala irratti. Lammaffaa irratti immoo xaawulaa qabaadhu. Xaawulaa yeroo xaawulaa dhugana bosona deemaa jira jechuudha. Ani bosona jira jechuu kiyyaa miti. Amma tokko beeytanii yeroo ani amma xaawulaa qabaadhu jedhu kana bakka sila wannaa deemee bosona ciruufaatu mala. No akkas jechuu kiyyaa miti. Bosonuma sanuu cirii xaawulaa qabaadhu. Xaawulaa qabaattee innaan akkuma faranjicha kana daawwadha.
ila faranjicha kan please an dhugaa isinitti faranjichi kun amma akkuma agartan xaawulaa qofa qabaatee jennaan makiinaa kana dalagachaa akkuma agartan asi xaawulaa qabaatee naani makiinaa gosa barbaadden dalagachuu dandeessa.